Sakatee kana naaf fida ijoollee Saawud Arabiyaa sheer godhaa sakatee kana naaf fida amma seeratti dhiyaachuu qabama. Mucaa kana naaf fida hoolaa tu nama fakkaate yoo jabbiin fida. Mucaan kun maal godhee viidiyoo waraabee qaama isaa shamarranitti erga shamarranitti ergeen booda waan viidiyoon sun lafa jiru hin seene. Amma mucaadhaan birrii 500 gaafate. Yoo isin birrii 500 yoo 500 hin kennine viidiyoo si baasuufi. Sakatee viidiyoon kenna bira gaheera sin jechuuf walumaa galatti. Dubbisa kana dubbisa. Viidiyoo sana beekaan akka X irra godhean. Viidiyoo sana beekaan X irra godhe dubbisaa meemee maal jedha warri beekta warra sana jettan. Atis kan kee naa waraabii ergi adaraa laalikoo maa lubbuu koo adaraa natti hin jabaatin silaana diddee ani sin dhossuu jedhe qoshaashaan jechuudha. Akkana jedhee ergeeyyi shamarran ilkaa fuuchuu barbaadan akka itti fuudhama laa shamarran ilkaa shamarran argitanidha akkasitti sin ilkaa fuudhama. Agartanii oolee Assalamu alaikum. Ijoolleen biyya arabaa jirtan jaamaa sheer godhaa jiratti. Burqaako ay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayatraa yaan kolfi wallaa akka sagateen ijoollee kan viidiyoo guutuu Warra adda mucaaf footoo isaa baaseera. Iccitii dhiiraa nan baasaan kana booddee dhiira amma dubartii miti kana barbaadu. Ilaa hoolaa kana ni kana godhe jechuudha qaama isaa waraabee. Namni qaama isaa ilaaluu barbaadan siniifan ergaan keessaan. Nagaafadha. Waalaikum burqaa. Waalaikum salaam. Burqaa jirtaa lubbuudhaan. Akkami boo fayyaa harka qabdanii jira. Adeero maal akkas wal gatuun garuu. Wallahi aguguni mana jala si jala dhufe hedduu biisiidha waan hedduu takka raasoo jirtanii isin irra basheetuma anas siyaasata kan qabadhee deemu jiraanii isin hawaasummaa kan harka qabdanii walitti laayin hojeetuma isin raachi godhe fayyaa qabdanii miisin. Laalla adeero Afandi Ibrahim. Angoo ergate tanaaf akka nutti boonaa jira beektaa abbaa taayitaatti. Akkasii kana jettee dure Afandi ko deedan kiyya nagatanii akkatti wallaahi uummata rattanii madhagani beeyadha wallaahi of na yaadachiiftanii tuadha. Beekhi duuba sitiisu jirraa beekhi si quba qabna nuti halkanii guyyaa si quba qabnaa beeka akkatti jirtu waan. Galatooma. Sitii isinaa beek. Galatooma. Fakkaa sin daganne wallaahi. Siifan teenya qaalii namaa jirtaa? Jirtaa burqaa koo mootii dhiiraan baddee bara. Mashallah jira beeku wallahi isinumaan harka bakka hundatti gaaduu kana Baga jiraat. Ministeera nagayaati isin jabaadha abshir. Galatoom. Amma kuno azabamne burqaa koo dubbiin isa sin beektanu miti jijjiiramee dhiirri kuno ababaa baatee ta'a yeroo ijoollee ammas. Hojii keenyaati kun akkasitti viidiyoo waraabeeti jalqaba kan waraabeeti sanuu fuula isaa achi garagalche faaraan. Waraabamee mul'isaas fuula achi garagalcheeti jalqaba abaabootti erga sana booddee achi garagalchee maal jedha atis kan kee naa waraabi ergi adaraa laali kan koo maa lubbuu koo adaraa natti hin jabaatin silaana diddee ani sin dhossuu jedhetti erga jalqaba. Sana booda mucaan viidiyootti ergite akkuma si argitan jala kanatti jechuudha. Yeroo sitti ergitu lafa kaateeti amata tokko taa'ee birrii Itoophiyaa 500 rabbii jedhaa isaa fiddi namni Ameerikaa jiru yoo 500 amma burqaa laalatu fidi jedhame amma isaa fidama. Nama tiraaka bitate wanni tiraaka bitate jechuudha. Lakki Saawudii ta'a. Nama harka seenaa tiraaka bitate jechuudha. Oh yaa malee sen akkatuma akka beekaltee ijoollee. Waan tokko jira beekaa waan kana wanni dura dhaabbachuun nama barbaachisaa fi maallaqa ol gaafachuu fi lubbuu namaatii fi qaanii osoo hin ta'in. Mucaan hojjeesuuf deemti amma mucaan amantee dhiistee jireenya fedhu. Viidiyoo kiyya gadi baafnaan jettee kanaafan nama kana safatee kana of eeggannoo kennuufii barbaade. Amantii Islaamaa tanaa namni balleessuudhaaf qophaa'u jira. Isaatu dura dhabama. Burqaa kanaa dura dhabama. Namicha kana maaltu beeka isiidhuma harkaa bilbila fuudhiiti dawwaliif malee nama akkasii bar namni hin beeku gaalaaf oolaa malee. Gaalaaf oolaa malee nama kana namuun beeku. Timira faa jala ciisaa. Barbaada waan lakkoofsa isarraa fuudhaa warra suulitti erga. Ayyee. Naafida amma jabaadhaati. Mubee waa dubbadhu yeroo takka. Mubee dubbadhume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga jiraatan hundi keessanii. Jalqaba irratti ijoolleen
ijoolleen keenya shamarranii isinis hamma danda'ameen of eeggannoo godhaa. Kanaan achitti immoo dhiirri baalageen isheen akkasitti yaatu dhiirri qoshaashaan jechuudha. Miidiyaa kanarratti wanta safuu fi wanta baalagummaatiin deemtu dhiira gadiidha jechuudha. Dhiira bakka hiriyaattis hin hirmaanne, bakka sabaattis hin argamne, bakka walootti hin argamne jechuudha. Dhiira kosii jechuudha. Bakka dhiiraan beekne baalagootadha warra akkasii jalqabumatti. Dhiira gadiitti hin hidhatina. Yoo hidhatan illee yoo jaallatan illee dhiira sammuu qabu dhiira boriif na baasa. Soba isheef ololaa fi bifa laaltanii hin deeminaan jedha. Inni biraanii dhiirri bakka akkanaa jirtu bakka akkanaa ooltu dhiira gadi aantudha. Gadi aantu kan namaanis wal hin beekne hiriyaa gaariis hin qabne dhiira baalagee akka isheetti hidhattee hiriyaa baalagee akka isheetti hidhamtee deemtudha. Waan ta'eef warra akkanaarra jabeessaa of eegan jedha. Inni biraanii mubee ati galatoomi waan gaarii hojjechaa jirta. Ijoolleen baay'een dhiibboo miidiyaa irratti godhanii kana qofaa miti. Kallattii garaagaraatiin sammuu cabsite maal goote jennee wanti miidiyaa irraa illikii keessa gashanii kan jechuudha. Gara biraatti illee oofee illikiidhaan ijoollee waan hin taanetti geggeessaa jiru hawaasuma miidiyaa kanarra deemaa jirudha. Jalqaba dubbiin maalirraa ka'a? Waa xiqqoorraa ka'a. Waa xiqqoorraa gaafa ka'anii jechaa fi olola garaagaraa darbuudhaan miidiyaa irraa dhiibanii fageessanii baay'een ijoolleen akkasitti keessuun bahutti jirti. Saniifuu mubee ati jabaadhu hojii gaarii hojjechaa jirta. Akkuma kanas qofaa osoo hin taane hawaasni Oromoo walitti wal tokko ta'ee walii galee warroottan akkasittiin gocha garaagaraa akkasii hojjetanu ija hawaasatti achi fidee qaanessee akka jedhe lammatatti hin deebine gochuu qaba jechuudha. Dhiiradha kan baalageen abbaa fedhee illee ta'u dhiira baalageen jechuudha. Maaliif yoo jettan dhiiraan achitti baalageen hin jiru jechuudha. Kana kan garaa jabaatu illee jechuudha. Obboleettii qaba haadha qaba dhalaa yoo dogoggorte tokko of eega. Dhalaan onni tokkitti qabe tokkitti sana dhungatamnaan keessaa buuteen ustaas Raayyaa Abbaa Macaa. Dubbiin akkasanii isinis of eeggadhaa garuu ammoo baalagoota asirraa ammoo namni gashuu qaba jechuudha. Qaanessuu qaba asirratti gadi baase. Kanaafuu warri doorsisaa fi waan garaagaraa isin irratti oofamaa jiru tokko hin sodaatina. Waan sodaatanii qabdanii jabaadhaan isin jedha. Shamarran keenyas immootu hin beektan. Galatooma waan jedhu kanarraa waa dubbachuu hin miti. አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ አንዴ በአማርኛ ላድርገውና ሌሎችም እንደ መልእክቱ እንድትደርሳችሁ እንዲሁም ደግሞ የምናደርገውን ነገር ላይ እንድትሳተፉ አንዴ በአማርኛ ላድርገው ወይስ ሙቤ ትይዛለህ? ሙቤ ሚዲያ አንተ በአማርኛ አድርገው። አንተ ብታደርግ ይሻላል ካለ እየሰማኝ ካለ ሙቤ መኪናው ፋጅራ ሙቤ መኪናው ፋጅራ። እሺ 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 አፈንዲ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سمعت دور بدن تلو فاجرا قويتا قاف لولا بدري أواجه بكت الرهف نقمنا مو بكت الرهف نقمنا أنا واسا بكت الرهف نقمنا إلا ولا جينا مي قلبي دام ولا ده جفنو مال سيتني والنجرو نموت حواس كيستي كيسافو قبيني يوكاهو هوري نما kamalee garuma fedheenu haa ta'u qaxxaamuraan nama zarafuu barbaadan wanni kun hundinuu bolola addunyaarraa ka'a. Addunyaa kana namni irratti waaruu hin jiru. Namoota akkanaa kana sooshaal miidiyaarraa akka dhabamu godhuu qabnaa jechuu qofatti dhaabbatuu hin qabnu. Kana ofitti himuu danda'uudha qabna dura. Sooshaal miidiyaarraa qofa badeetiin hafee jennaan miidhaa tokko yookaan adaba tokko illee qabsiifnee hin beenu jechuudha. Namni kun lafarrattis waan akkanaa hojjechuudhaaf ta'a. Kana maal gochuu qabna? Addunyaan har'a sadarkaa kana bira kuttee jirti. Sanillee isinitti mul'isa. Qalbiidhaan haa dhaggeeffannu. Maaltu jira seetan? Namoonni hawaasa keessaa waan akkanaa kana qulqulleessan intarnaashinaali yookaan giloobaalii gara addunyaa kana bakka jiran hundarraa walitti dhufanii hawaasa isaanii kabachiisan. Akkamitti waa'ee maafiyaa Raashiyaadhaa yaadadhaa. Biyyaaf yaaduunii fi hawaasaaf yaaduun tokko ana biratti. Kuni maal ta'uu qaba? Organize taanee keessaafuu biyyoota namoota akkanaa kan biyyoota gurguddatan keessa jiran sun nu hin rakku. Biyyoota heeraa fi seeraan bultu kan akka Ameerikaa, Awurooppaa, Ingiliz kan kana jiraatan nun dhibu kun heeraanuu gurra qabnee mana hidhaa buusuu dandeenya. Namoota biyya Arabaa keessa jiran kan heeraan hin jirre, kan heeraa fi seeraa fi hin bulle, naamusaa fi kabajaa hawaasaaf hin qabne, dubartii akkasitti gabbahanii viidiyoo irraa waraabanii qaaneessanii maallaqa irraa sassaamachuu barbaadan garaa dachiitti galchuudha qabna.
waan barbaachisu walitti hin babaafne garaa dachiitti galuu qabu namoonni akkana dhugaa dubbachuudhaaf. Akkas yoo ta'e malee hin dhiisanii beeka. Dhiisuudhaaf illee hin ta'an. Kana hojiidhaan yoo agarsiifne malee dhumuu dhaabbisuudhaafis hin taa'u fuuldura. Yoo tarii danda'ame takka namni waan akkanaa balleesse jennaan qaxamee likkii galfamee akka lamuu ittiin deebinetti caccabsanii dhiisuudha. Eegas maallaqa walii guuranii fi waan inni jiraatuun gargaaru turre wayyaadha. Dhugaa walitti himna. Wanni kun yeroo dheeraa ture ammallee deddeebi'aa jira. Booda ijaarsaa fi ijaartiitu viidiyoo akkanaa walirraa waraabee gaafa adda baan gabbahanii wal qaaneessan jechuun maqaa wal balleessuudhaaf. Shamarran keenya waan dhaabnuuf dhiirota silaa kontirool gochuun hedduun ulfaata.